dos kolle salpin na kun aka kiyat maaliif mataa eegasi muranirraa wanni ati himattu hin jiru madda seenaa bakka seenaa seenaanis wanni kun haga fedhellee haa ta'u bakki inni dhaqu hin jiru addaaf miidiyaa fi waan adda addaatiin ta'aniitiin waan kana fakkeessa yookaan nama wal fichisiisuuf yookaan poolitikaa fayyadamuuf haa godhaniif isaanitti haa fakkaattu malee uummanni Oromoo Baalee irratti dhuma waan kana an akka kiyyatti bakka bu'ee wanni irraa hafu hin jiru namni kamiyyuu jedhee yaada akka kiyyatti. Kanaaf namni hundinuu waan kana gabbaanee akka gaarii sagalee uummataa taanee irratti hojjannee namni eega sammuudhaan si dhufe eega mataadhaan si dhufe homaa si hambisne jechuudha. Bulchiinsa gandaatu haa ta'u, bulchiinsa godinootaatu haa ta'u, bulchiinsota aanotaatu haa ta'u yoo barbaadan akkuma ijoolleen obboleewwan ta'e jetti bakka 20 bakka 10 bakka 50 haa ciran Baalee. Garuu muranii uummata Booranaatu maal uummatni Booranaa kan miidhameetiin maal gargaaruu dhabame madda walaabuu itti muranii itti kennaniitiin bu'aa wayii dhufaa fi Booranni meeqatu miidhamaa jira akkanatti iyyuu lafa meeqatu akkasitti amma uummanni beelaa fi maali waan ta'e adda addaatiin dhumaa jira. Kanaafuu wal nu ficcisiisuu fi tokko uummata Booranaallee warri Booranaallee waan kana qabee gad dhaabbatee laaluu qaba. Maaliif waan kana nutti xalafan jedhee uummanni Baaleellee waan kana guddaa xiqqaan gama danda'ameen keessaanis duraanis gabbaanee irratti hojjechuu irratti wal gurmeessinee sagalee uummataa ta'uu yoo dandamee jedhe bulchitoota aanotaa gandoota godinoota irratti hojjechiisuu jechuudhaa fi galatoomaa jabaadhaa irratti hojjedhaa hedduu sin galateeffadha. Jaams warra yaada kennati gabbuusi soonaa ol seensi namoonni yaada kennatan gabbuu afirraa. Namni yaada kennatan. Jamaal sagaleen keedha. Daqiiqaadha nama hedduu gasti isaan nama hedduu. Sagaleen keedha gama. Mootiin bi ofiin bulaa fi. Ani gabbuun isitti akka isaa rakkoon hin jiru nama birooti kenna gabbuun. Ayyee thank you galatoom. Okay. Soon Oromiyaa ergadhu atillee kootu. Nabuusi. Okay. Taaptaap godhamee wanni sirri hin jiru. Taaptaap godha. Jala kana taa'ii taaptaap godha. Rakkoo miti taaptaapni godha kan nabuusi. Wanni namoonni uummanni Oromoo biraa beekuu qabu. Taatee amma bilxiginnaan godinaalee Oromiyaa hunda keessatti godina kaani dabaluu aanaa kaani walitti makuu kana keessatti guyyoota lamaan dabran kana hojjette garaagarummaa guddaa qaba Baaleen jechuudha. Maalidha? Fakkeenyaaf Shawaa yoo fudhattee godina Shawaa hundaa aanaalee walitti makuu keessatti Shawaa jechuun Shawaa qofa jechuun fakkeenyaaf Baalee matu godina 2 3 4 itti baasan jechuudha. Godinoota biraa Harargees fudhadhu uummatuma Harargee kana akka bulchiinsaaf tolutti bulchiinsa gaariif jedhanii Harargee Somaalee jala dabaluu osoo hin taane aanaalee wal jala daddabarsanii walitti mammakanii magaalaalee fakkeenyaaf amma Goobbaa fi akka Roobee walitti makansan jechuudha. Amma sun waan gaarii fakkeenyaaf guddachuu keessatti walitti dabalamuu homaa rakkoo hin qabu. Garuu keenya kun yoo gad deebine gara madda walaabuu maddi walaabuu aanaa Liiban jala seenuun kuni dogongora guddaadha. Dogongora seenaati. Godinni of danda'e tokko makamuu jechuun waan akkas godhaniif qaban jechuudha. Karoora qaban itti xiyyeeffatanii sababa godhaniif qaban jechuudha. Sababaan alatti wanni isaan agartee bulchiinsa gaariif jedhanii godina tokko guutuu godina biraa jala galchan sababni isaan lafa kaa'uu danda'an tokkollee hin jiraatu jechuudha. Rakkoo bulchiinsa gaarii yoo ta'e bilxiginnaan kaadireessi jijjiiruu, hooggantoota Baalee jijjiiruu, caasaalee agartee isaan diriirsanii Baalee keessatti ittiin hoogganaa jiran kana walumaa gala jijjiiranii yookaan ammoo godina Baalee bakka 2tti baasanii bakka 3tti baasanii haala saniin rakkoon biyya sanii Baalee furamuu hin dandeessi. Gaafiin uummataatillee deebi'uu danda'a malee asii fuudhanii aanaa Liiban jala galchuun hiikkaa takka illee hin qabu jechuudha. Miitiruu godha. Sonaa rasa sonaa kee jiraasa. Sonaa fincilee eegale seeffoo. Salfiirra jira eegi salfiirra jira.
waldhabdeen uummata gidduudha kan uumame. Rakkoon tu rakkoo agartee kaadiree bilxiginna mootummaadhaan nurratti uumamte akka taate uummataan ifa goonee uummanni diddaa isaa agarsiisee baalee yoo barbaadde agartee godina sadiitti muramte rakkoo bulchiinsa gaarii akka furatturratti dalaguu qabna, bilchinaan dalaguu qabna. Uummanni keenya wal tuquu hin qabu. Gujiilleen Boorana tuquu hin qabu. Booranni waan kanarraa bilisa. Baalee tuquu hin qabu. Akka nuti gandaan wal fidnee keessoo keenyatti agartee wal fidhaa jiraannu barbaadan. Kana keessa umrii dheereffatan waan ta'eef waan kanarraa gorsa kennaa, hubannoo walii kennaa, uummata keenya kakaasaa, uummanni keenya gaafii mirga isaa ofiin of bulchuu akka gaafatu. Bara obboleessoo bara godinni Baalee ofiin of bulchuu qaba. Boorannis ofiin of bulchuu qaba. Godinaaleen Oromiyaa hundinuu ofiin of bulchee akka Oromiyaatti waloodhaan waan waliin qabnu bakka bu'oota keenya caffee ergannee haala saniin rakkoo godinaaleen Oromiyaa qabdu hundaa'u furachuu dandeenya malee akkanaan lafaa kaanii akkanumaan agartee akka waan qabeenya dhuunfaa qabeenya kaampaanii tokkotti ajaja dabarsitee deemaati Baalee akkas godha akkana godha Boorana akkas godha Gujii akkana godha jechuun kun waan agartee heeraa fi seerarallee fagaate waan uummanni illee fudhachuu hin dandeenye wanni kun waan hedduu takka agartee seenaa biyya saniitillee seenaa Baaleellee balleessuu danda'u akkuma isin irraa dubbachaa turtanii waa hedduu irraa dubbatame kaafe ammoo sonaanis itti haa guutuu warri as keessa jirtanis carraa argadhaa dhiifama isin dheeressee jira keenya. Galatoom. Soona baga nagaan dhufte Soona Kadir. Carraan kiyya moo akkasuma? Dubbadhu aganni buqqifatu dhufe eegi. Kanarraa haasawuu waan kanarraa dubbachuu ala ajandaan biraa jira jedhee yaadu. Kanaafiyyuu waan akkasii mana TikTokii kana gubbatti miti akka waa isin hubachiisutti TikTokii kana gubbatti namni ati wajjin haasoftee ati wajjin mari'attu hin jiru. Namni TikTokii kuni waan guyyaa takka lama haasawuu fi namootuma calma jedhee irraa haasa'u malee waan furmaata waan kanaa godhuu fi qooda ol'aanaa dhimma kanarratti taphataa jenneetiin ilaallu miti dhiifama. Namni hedduun kama wal beeknu wal dhageenyudha. Wanni kuni wanni nu haasofnu wanni nu dubbannu ejjennoon keenya kun qilleensa kana gubbaa haguma as gubbatti turre malee hin baha waan ta'eef osoo akkuma edaasan Facebook gubbatti namni waa dubbate gaariidha. Maaliif hin laala namni warri qondaala mootummaatis ani waan kana godhees uummannis ejjennoon keenyas achirra nu tura waan ta'eef jechuudha. Gara yaadda kiyyaatti yoo deebi'u wanni guyyaa afurii as dhageenye kun akka namaatti akka sabaattis baay'ee nama dhukkubsa. Silaa waan mana namni waan fedhe irratti waliin jedhuu fi appii namni fedhe irratti haasa'u osoo hin taane waan silaa gadi cufatanii akkam taanuu maal taanuu itti wal gaafannudha. Oromoon gaaddisa dhabuun keessattuu namni keenya gaaddisa dhabuun as gubbatti waan kana nu godhe wanti walaabuu kuni yoo dhugaa dubbanne walaabu dachee hangafa Oromoo walooma itti tumatteedha. Mataa ilmaan sikkoo mandootti gaaddisa odaa roobaati. Namni walaabu sirraa fuudhee obboleessa keetitti kennu mataa sirraa mure. Mataa nurraa muruu malle mataa keenya tolchanii faayanii kaayanii biyyaa gabbaasu malan. San ammoo irra caalaa waan kana warri raawwate nuyi ijaarsa hin qabnu beekaan keenya waa ijaaruu hin beeku beekaan keenya gad ejjetee lafarra waa tolfachuu hin beeku hammeenya hamaa ilma namaa irratti hin yaanne seera hamaa ilma namaa irratti hin godhamne nurratti godhame an nurratti hin jedhu ofirratti goone kanaaf har'a ani qofa yookaan Jamaal Godii yookaan Jaalalloo qofa dubbateetiin Boorannis akka wanni sun isaan fakkaanne hin beeka. Booranaa fi Baalee daangaa walitti hin qabdu lagat daangessaa wanni walitti fiduyyuu hin jiru hojiifniti walitti dhufu. Lafa tana miilaan keessa deemnee gandaa fi dhakaa muka isii beeyna. Asirraa qilleensa irratti haasa'utti hin jirru obboleeyyan kiyya. Seerrii fi nu seera mormine heera mootummaallee mormine
sirna mormine sirni walaabu mataa isii muree baalee mataa isii muree booranaa kennu booran illee mormaan fudhatu. Kashlabbeen waan kana gootee irratti haasoftee keessaan dubbattee dhimma kana gadi dhaabuu deemtu kaayyoo fi akeekni isaallee galman gahu qabadhaa dubbitan. If abdannee osoo hin taane rabbi abdannee dhugaa abdannee dhiirri teenya kaleessa xayyaara harcaaftedhanii seenaa barreessaa turan warri ilma itti guddifanne dheetiin ilma dhabee ilma dhaabatee deemu malee ilma isii gadi dhaabee seenaa isii dhaalu dhabe sun qabriin isii achi jechuu dhiira san. Rabbiin qabrii san hin argaa nu warra nama ijaarsa hin qabnu mataa hin qabnu nama hin qabnu beekaa hin qabnu hayyuu hin qabnu dhiira dhukaaftee loltee furraa dhooggitu hin qabnu lafee waaqa garuu immoo hin jirti. Keessa taa'ee namni waan kana raawwate diina ta'e kenna ta'e dhiira akkasii hin qabnu akkuma sikkoo mandottu citaa kanatti ibidda qabanii har'a nu bobeessuu jira. Kana ammoo rabbiillee argaa jechuudha. Walaabuuf kabaja waloomaa kabaja namoomaa kabaja qabsoo Oromoo irbuu Oromoo fi Oromummaadha bakka itti qabatanii itti kakatanii Oromoo tana walaboomsanii itti gadhaabanii faayanii kaayanii galma shanan odaa Oromoodhaa itti kaayatanii qoraa murtii biyyaa keessa kaayatanii itti wal bobbaasan amaanaa Oromoo ilmaan baalee ilmaan sikkoo mandootti kennatteedha malee cal'isanii xalahaa muranii miti obboleessa kiyya. Dhaqanii Abrahaam Hayilee achitti qabrii waaqoo irratti makiraan kadhatu Abrahaam Hayilee dhaqee lafa sanii miti lafa akkasiitii miti. Lafa sirnaati malee tun lafa seeraa heerri mootummaa irratti bu'ee taan as jala galaa taan achi galaadhanii akka gabayaa jijjiiranii miti lafti tun. Lafa amaanaa Oromoon Oromiyaa guutuu jirtu heeraaf seera itti tumattee wal bobbaafattee walaabu sitti kennanneeti walaabu ati naa bulchi sirni ta'eeti odaa shanan kana naa tiiksi jedhee odaa shan itti dhaabatee odaa shanan akka maddaa jiru sun amaanaa Oromoon baaletti uummata baaletti waaqoo guutuutti aadan jilootti alii cirriitti kennattee jarri sun har'a kun achitti biyyee uffattee qabee jala jirtu san amaanaa san nurraa fudhatanii jechuudha. Amaanaa san xalayaa nurraa fuudhanii jechuudha. Osoo beekee namni baalee har'a nyaatee hin bulu Oromoo ganee jiru Oromoo ganne bara. Amaanaa nu kennan bor sirnan nu gaafata. Odaa shanan Oromootti nu gaafata. Aanoleen nu gaafata. Calanqoon nu gaafata. Ammoo bakka kana dhaabadhee sitti himaan. Akka nama lafa san beekutti akka nama lafa tanarra jiraateetiin itti eegutti falmuu miti mormaa miti waan maran nu muran malee ima namni achirratti lafa san irratti abbaa jedhee hin jiraanne qabadhu. San ejjennoodha. Namni walirraa baqatee yoo barbaadan baqadhaatii itti muddi itti duuba jirreedhaa sirbaa malee warri lafarra jiru itti dhumuu deema. Dantaa warra qilleensarra jiruuti. Silaa wayitti namni waa qabsaa'u itti muddi duubaan jirraatiin jedhanii duumaanaa jiraatu namni. Duruma jiraannee itti dhumna ibiddatti. Mee namnummaa achi dhaabatee qawwee nu dhukaasee helikopterii qabatee dhufee achi nu qabu akka dhaatatan kana haa godhani. Warri jaagamaa keelloo. Hafteen jaagamaa keelloo haa gootume achi dhufteeti masqala hidhatte. Na alatullaahi alayhi. Gowwaa seenaa hin beeynetti haa himtu. Waan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota amantaa muslimaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli isin haa qabu isiniin jecha keessayyuu hawaasa keenya Afrikaa kibbaa naannawa fishuk jirtaniif jechaadha ergaa xiqqoo isin qabadhee dhiyaadheera. Egaa akkuma beekamu ramadaanni waggaa 1440 ga'uudhaaf guyyoota qubaan laakkamanitti hafee sagantaan kun immootu sagantaa ajaa'ibsiisoo of duratti Ramadan waggaa 1440 sababeeffachuudhaan yookaan immoo Ramadan bara 2023 wabeeffachuudhaan sagantaa addaa gara MWtiin namoota fedhii qaban jechaadha keessaayyuu namoota gara amantiitiin gorsa adda addaa dabarsuu barbaadaniif sagantaa tamsaasa kallattii viidiyoolee gaggabaabaa akka gorsaatti yookaan mootu san caalaa mootu sagantaa quraanaa akkasuma mootu gorsa adda addaa Ramadaan irratti fuulleeffachuudhaan akkasuma du'aalee gurguddoo jechaadha. Namoonni dabarsuu barbaadan jechaadha hawaasa keenya kamiifuu jechaadha kallattiidhaan gara madda walaabuutiin istiriimiidhaan hawaasa addunyaa biraanis ga'uudhaaf akkasuma mootu
namoota keenyaan naannoo Cape Town jiran jechaadha akka kallattiidhaan sagantaa daawwaa irratti argamuu hin dandeenyeef bifa viidiyootiin waraabamee daqiiqaa muraasa keessatti dhuftaniitiin guyyaa schedule yookaan immoo proogiraama bahee jechaadha dhuftanii daqiiqaa 10 waraabattanii viidiyoo san immoo edit godhamuudhaan kallattiidhaan hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf waan yaalii gochaa jirruu fi fedhiin keessan murteessaadhaan namoonni sagantaa qobadheetan dhufa jettanii yoo jiraattan taate balbalti MW banaadha keessaayyuu gorsa adda addaa waa'ee ramadaanaa irratti fuulleffachuudhaan akkasuma immoo seenaa saabotaa qissa adda addaa qopheessuudhaan jecha daqiiqaa 10 keessatti namoota hedduu bira viidiyoon sun yoo dhaqee jedhe jechaadha gar tokkoon faayidaa hawaasa keenyaa fiduu keessatti bakka guddaa qaba gar tokkoon immoo abbuma waan san dalaguuf illee keeriidha gara biraatiin immoo wal jabeessuudhaan hawaasni keenya keessaayyuu gama sooshaal miidiyaatti fayyadameetiin wal jabeessuu irratti hanqina jira waan taateef walumaa galatti jechaadha gara madda walaabuutiin qophii namni barbaadan jechaadha daqiiqaa 10 jechaadha natti bilbiltanii keessaan lakkoofsi isinii kaa lakkoofsicha kanaan kallattiidhaan qunnamtanii guyyaa akkana hawaasa kiyya Oromoodhaaf keessaayyuu ramadaana fuulleffachuudhaan hordoftoota amantaa muslimaatiif daawwaan qabaa qissaa wayiin qabaa yoo kana jedhu wanti akka diraamaas jiraachuu danda'a waa'ee qissaan adda addaa jechaadha dargaggoonnis irratti hirmaattanii dhuftaniitiin daqiiqaa 10 keessatti jechaadha viidiyoo waraabattanii viidiyoo sana mootu kallattiidhaan edit gatee qilleensarra oolchuun ni yaala faayidaan isaa maali kan jedhuuf umrii dargaggummaa keessatti umrii ijoollummaa keessatti biyya baqaa keessa jirra ramadaan immootu ahlitti keessummeessaa jiru keessaa iyyuu hawaasni keenya naannoo Afrikaa kibbaa kun hojiidhaan kanaaf viidiyoolee gaggabaabduu ergaalee gurguddoo qaban dalagdanii jechaadha garanaan balbalti keenya banaadha namoonni daawwaa adda addaa gochuu barbaadan akkuma keenya irraa yeroo argitan viidiyoolee adda addaa ustaazonni keenya sagantaa adda addaa Oro 360 aan qopheessaa turan jechaadha akkasuma mootu kallattii adda addaatiin qopheessaa turan jechaadha kanaaf carraa argame kamiinuu hawaasa keenya tajaajilu waan taateef jechaadha gara MW yoo dhuftan taate kallattiidhaan torbaanitti yeroo tokkos haa ta'u yeroo lamas haa ta'u dhuftaniitiin namni dandeettii qabdan yoo kana jedhu namoonni fedhii qabdan jechaadha gorsa gaggabaabduu viidiyoo xixiqqoo dalagdaniitiin hawaasa keenya streetii yookaan immoo kallattiidhaan liivii dabarsuu dandeessanii gara istiidiyoo madda walaabuu yoo dhuftan jedhe isin balbalti keenya banaadha yoo kana jedhu guyyaa boqonnaa keessanii jechaadha tarii sagantaa shifti wal gootanii namoonni adda addaa jechaadha sheekonni keenya dhufuu dandeessanii akkasuma mootu ijoolleen ga'umsa gurguddaa qabdan jirtanii akkasi dhuftaniitiin yeroo boqonnaa keessanii yeroo hirriba keessanii aarsaa gootaniitiin hawaasa kana ergaalee gurguddaa akka dabarsitanii balballi keenya banaadha kanumaan isin biraan ga'uu barbaadeeti ramadaanni bara 2023 ramadaana hundi kennaa keessatti milkoofnu hundi kennaa keessatti murtiileen gurguddoon keessatti nu murteeffamanii fi maasiyaan gurguddoon nurraa haa qabanis haa ta'u isiniin jechaatiin warroonni dhageeffattan galatoomaa tarii hanqinoonni tokko tokko jiraachuun mala hanqina kanaaf ammootu nuuf qolchaa isiniin jechuun barbaada barri kun bara milkii ramadaanni ammootu ramadaana kheyri nu haa ta'u isiniin jechuun barbaada waan nu dhageeffattaniif galatoomaa namoonni fedhii qabdan ammas taanaan irra isinii deebi'a namoonni dandeettii qabdan yoo kana jedhu professionalummaa osoo hin taane dandeettii kamiinuu jechaadha taalentii qabdanii ergaalee gurguddoo hawaasa keessan biraan gaachuu dandeessanii kallattii kamiinuu hawaasa keenya bira dhaabbachuu dandeessanii ennaan kana jedhu waa malee miti sooshaal miidiyaan waa influensii gatuu danda'a dhiibbaalee gurguddoo influensii gatuu danda'a waan taateef kanumaafin isiniin jedhee galatoomaa wayyooma.